isini filma commenti ti jalatti tullu welli sofetan sini caccabse sini wellisa nama butuunis ni jirti gaabarana moo isa butammoo inni nu dheeraasanii ansi bare kamra baru maltate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota Fooziyaa Artantii wanta akkamnaa jirtanii naguma jirtanii isiniin jedha. Ani nagaa isinii jira sinirree akka nagaa naaf qabdan abdiin qabaa. Maaliifuu waan rabbi isin bira jiruufu nagaa naaf qabdanii. Keessattuu warri biyya hambaa keessa jiraatan rabbiin sinaa eeguu rabbiin yeroo hundaa yeroo rakkina keessanii isin bira naaf haa dhaabbatu isiniin jedha du'aa kooti. Arra wannin ani sini dhiyaadhee fi viidiyoon kanaan dura sini waraabee san irratti warroonni na jaalatan hoo jiraatan warroonni na feetanis warroonni na feenis koomentii jalatti naaf ibsaa siniin jedheen ture. Kanaafuu viidiyoon ani waraabee sun akka piraankii odoon ta'in tanuma dhugumaatii dhaabuu yaadeetan ture. Isa malees immoo Malif isilaaluudhaafanii jechuudha mee eewutu akkanani hojjetu fedha eewutu akkanani hojjetu fedha hojii kiyya kana namni fedhu akka jiruttu namni fedhinis injira waan ta'eef kanaafu laaluun qaba gaafii gaafachuun qaba jedhee tasini dhiyeessee jechuudha akka piraankiittis ilaalinaadha piraankii miti yaada kiyyasiniif ibsee asirratti warroonni na dinqisiifattanii warroonni hedduu si jaalanna Fooziyaa jettan anirree hedduu sin jaaladha hedduun sin kabaja jaalalti siniif qabu tan sini gadi odoon ta'in akka sin caalu abdiin qaba kanaafuu warri hedduun keessan tullu warri jettanii na gaafattan inshallah sinin jira inshallah sinifan dhiyeessaa bakka jiru barbaade anirree hoonan arguu baadhee namaan sinii barbaachise asirratti akka siniif dhiyeessu waadaa siniif seenaa siniin jedha guyyaa muraasa booda sinifan dhiyeessaa akka sin dubbisu nan godha warri yeroo baay'ee Fooziyaa jalatti na daawwattan Fooziyaa Artantii jalatti seenaatoon wantoota adda addaa ilaaluu dandeessanii diraamarree waan nama kofalchiisu wanta irraa barumsa argattan ta'uu danda'a achi jala seenaatoon na daawwadhaa isiniin jedha yeroo baay'ee achi jalatti wanni gadhiisu hin jira inshallah gara fuulduraatti immoo waan irraa barumsa argattan nan qopheessa jedheetan yaadee jira keessattuu immoo warri biyya hambaa keessa jirtan wanti sin cinqu okin immoo wanni sin dabbaru hojii sirriitti uffaatee too gizee gara kilaasii keessanitti galtan wanti sin dabbaru oo jiraate viidiyoo san laaltanii akka bashannantan akka cinqii keessan ofirraa dhiistan akka wantoota baay'ee itti dagattan waan sin feetan guutuu sin hojjechuudhaaf qophaa'eetan jira isinis immoo like godhuudhaan na ciraa dhaabbadhaa subscribe godhaa warri channel kanaafirree haaraa taatanis sinin jedha warri hanga irraatti subscribe gootaniitoo na waliin turtan hedduu tokko galatoomaa galanni kee bakkuma jirtanitti sin dhaqqabu sinin jedha hedduu tokko sin jaaladhaa hedduu tokko si kabaja warri na jajjabeessitanirree galatoomaa sinin jedha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa na cinaattis nama heegaatan jira nama kanas immoo afnaan orooto gogaasiniin jedhu micayyummaan xiqqoos hin dhufti jettanii akka hin eegne ammas immoo piraankii biraan nurratti dalagdee Fooziyaan akkan jenne afnaan orooto daa'imatti xiqqoosan odoo hin ta'in ayyaanan eeguutti jira amma ishiin hin dhufti ishiinis immoo wanta ishii bira jiru waan beektuuf mee akka siniif ibsitu gaafadheetan jira waan ta'eef dhuftee sinitti himti jechuudha. Kanaafuu wajjumaan obsaan eeggannaa xiqqoon jala turtee jirti kaayin beektanii karaatti aftessi'a kanaafuu makiinaan ishiitirree beezila jalaa fixuun ooltu waa'een beezilaatis sababa koreenaa kanaan dhumee jira kinoo dhufte. Amachuudhaaf deemayyuu amii kiyyaa dhaabbatu. Akkasumas manna hamatta. Maal akkatti turte boo? Nagiyaa. Sirraa qaaqottan jira makiinaa yoom takkaa ganamaan gabbaatee beekti. Maal kana jetta makiinaa ishiitti beezila fixee karaatti haftee sababa kureenaa kanaan beezilirree hin jiru du'aayii godhaa fi beezilirree akka jiraatu nan dhufa jettee karaatti haftii nan dhufa jettee miilaan deemtii nan dhufa jettee buphee fudhataa jira buphee ishee hambisaayii bokkaarraa hambisaayii aduurraa hambisaayii jechuutti jira bal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftotaa fi kabajamtoota
Fozia Entertainment. Aranta nagafuno akama isin agartan kanat isinif dihane jira mali fakke isinif dihane yo hajatan tati isinifini mo isinifini ma commenti ti yajalati tullu yachu maje chudura antullu wan tulametin biaga garami nama way isa qofa odon tayin mal sete hadafnan nurre gaafi qabna tulluudhuma kanaafu daawwattootuma keenya waliinu isinirreen gargaaraadhaa maayni gaafin keenya kun tulluun kun maqaa eenyu baasee fi tulluu kana maaliif baafattee maqaa tulluu kanarree nuuf ibsi jenne isa gaafannaa jechuudha kanas turratti tulluu isiniifinne ani akka kiyyatu tulluu isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif galeetiin jira tullu ummo akkanatti isinif dhiyeessinu yoo feetanis isiniif goona barbare yoo feetanis isiniif dibna wooma isin talabattan waan isin ajajattan hunda isiniif qixaaxuudhaaf qophiirra jirra naafi Foziyaan maaliif akka bade maaliif akka isin jala viidiyoo isiniif dhiyaachuu dide maaliif akka viidiyoo isiniif maruu dide eessatti akka bade ni fuudhe moo ni deemmatee moo nama butuun isin jirti gaabarana mo isa butammoo inni nu dheeraasanii mo isa nama butee Fozia inaman taazim jaanchi jaalallee maaliif yeroo baay'ee komantii jalatti Fozia odoo tulluutti heerumte walirraa deemtan waan naan jettaniifu dhugaattuu waan na fuudhunatti fakkaatee lapheen kiyya naka ka'ee jira waan ta'eef jaarsuma kiyya dhugaanatti fakkaate yemmuu inni garuu sa'aatii 24 akkumattan ija keessa laala garuu inni kinoo akka kinoo as keessa jirtu tana waan keessa jirtu tana hin daawwattanii reelaan minamite as keessa jirtu tana tunna lakkaa'utti hin jiru komantuma teessan argeeto jaarsa kiyya natti fakkaatee jira waan ta'eef wanta akkanaa hin dubbatin yaa ani tulluu akkaan dhagahetti shuk yani jirtiin shuk hajaan ni butanii dubartii butee inni nu dheeraasanii jaa saniifuu gaa bakka itti butame barbaanne isiniif qabuudhaaf haasawa keenya kasadaffaa osoo isa isiniif qabanne numa hin dhiyaannu isinii seeneetiin jira ani waadaa umma afnaan akkaan tulluu isiniif qabadde dhiyaatu atoo ani mooyyuu asitti wanna isinii ibsuu barbaadu aariin biraatirree na bira jirti maal yoo jettan wanti na keessa jirtu sun kino ana micayyoo tana fakkaattu gabaabdu bareeddu tana mee namni gabaabduun akka ana bareedduun hin jiru tafunyaan hangaana qabu hin jiru ijaara akka ana qabu hin jira mee addunyaa kanarratti gabaabdu akka ana bareeddu argitanii beektanii kanaafu maqaa bareeda kiyyaa kana waadaa sini seena dhugaa Foziyaan yaaduutu sini jedha Astaghfirullah rabbi sin najjeesi dhugaa Foziyaan yaaduutu sini waadaa sini seena waan sin nurraa barbaadan oofetan mitmixaa ijatti naquudhaan oofetan qaaraa yookiin qaccee kiiloo tokkicha bititoon yaa Foziyaa isa inni fuulduratti nyaatee yaa fixoo jettan waanuma lubbuun ta'e saffeete komantuma jalatti nu eejeja isa waan sin nuun jettaniin inqixaannaa sababa inni ittiin badeen anis aarii of keessaa hin qaba inni tokkoffaan mooyyuu waliin akka badeen nuufaa ibsu dubartummaan isa butteetun akka taate nuufaa ibsu takkii dubartii san nuu fideetoo yaa dhufu sinii waliin sin cinaa dhaabbadha oonan dandayaanuu komantii jalatti nan barreessaaf oonan barbaade corqaa kiiloo tokkicha nyaatee yaa fixuu kana malee isatti hin araaramnu jechuudhaan sin cinaa dhaabbadha ammishii sin wanna barbaadan komantii jalatti nuu barreessaa isiniin jedha yaa daawwattoota keenya kana isiniin jedha waan keessa kiyya jiru sinii dhaammadheetan jira sinimmoo waan nutti dhaamtan teenye sin eegganna sin tasirraa eeggamu akkanuma gochuudha isiniin jedha nu hin dagatina nurree isin hin dagannu yaa ilmaan Oromoo guutuu keessan hedduu sin jaalanna kana biratti wanti isin himachuu barbaadu waan hin dagattee jira yeroo duraata isinitti himachuu barbaade yeroo baay'ee wanti nani waraabu afaan Amaariffaatiin wanti isin dhiyaatse tokko hin jira ijoolleen hedduun keessan yaa Foziyaa afaan Oromiffaatiin maaliif nu dhiyeessine waan sin kabajuuf waan sin jaaladhuuf afaan warra ollaa kanarree sinirraa dhiisee kan jira afaan warra ollaa hoggaa sin jedhu ibsaa waa baay'ee hin barbaachisu
daawwattoonni kiyyas akkanatti aaran ibfedhu siniin beektanii afaan warri ollaa keenya waan akka ta'e maalifan afaan warra ollaa keenyatti yeroo baay'ee dubbadha egaa ijoolleen teenya saba keenya dubbadhu afaan keetiin eenyummaa keetiin booniyaa foozii lakkii akkasi jibbin hin ta'in eeganaan jedhanii afaan warra ollaa kana ofirraa dhiisee jedhee hangan danda'u guutuudhaan afaanuma kiyyaan dudubbachuutti jira kana godhuu kootiinis akkana dinqisiifadha naffedha kanaafuu sirriitti na dinqisiifadha sirriitti na jaaladha maal sinitti fakkaate ani keessa keessanittanii maa sinin dhoksoo shashaffanuu akkatti qadaaduun kun natti hin tolu hoggaan ajeja tan kana hedduu natti tola hoggaan ajeja tan kana hoggaan koomanti keessanat jechuudhaan laan ilaa guutuun isaaniitu dhufanii maal taate foosee fayyaa qabdu hoggaanaan jedha koomantii har'a naa barreessanii na gammachiisee lammiin kiyya na boonsee eenyummaa kiyyaan akkam boonu na godhanii afaan keetiin akka dubbattu naan jedhanii maal naan jedhanii na boonsanii kanaafan iyyuutti jira hoggaan jedhuun kanaaf akkana taataa warri naan jedhanis hin jiranii kanaafuu isin hoggaa akkas gootan kan hedduun gammada waan ta'eef sirriitti na boonsu maaliif akkatti na laal si dhaggeeffachaa jirame kanaafuu laalla dhaggeeffachuutti jirti yoo ta'an ammoo waan ta'e natti darbii akka daawwattoonni si dhaggeeffatanitti si dhaggeeffatu jira akkas taanaa waa bareedaadha sirrii na cinaa teessee yaada itti naa daddabalatti jirta atis akka jecha kiyya kana hedduu akka jaalatte nan beeka hedduu gammatteerta ega dhufte irraa irree xiqqoo dabalteerta ega dhufte irraa irree xiqqoo bareeddeerta dhiisi sin jedhe kinoo akkuma argitan kanatti hedduu gammatteerti jechi kiyya kun hedduu ishii gammachiise abdiin qabaa waanan haasa'u kun taphni kiyya kun hedduu akka sin gammachiisu asumatti waanan sin jechuu barbaadu warri Fooziyaa Entertainment daawwattan warri Fooziyaa Toob jala jirtan warroonni guutuu warri kana jalatti na daawwattan Fooziyaa Entertainment jalatti seenaatoon rakkoolee adda addaa warroota dubartoota keenya irratti warri shamarratiin irratti warra biyyaan deemanii rakkoo isaan irra ga'u waan baay'ee warra wanna barumsa keessaa fudhatan sinifan dhiyeessaa chaayinala Fooziyaa Entertainment irratti achi jala seenuudhaan subscribe gootanii maatii Fooziyaa Entertainment taayisiniin jedha waan adda addaa wanna sin kofalchiisu oofetan tabarree nan danda'a oo taphadhunaan jettan waan barbaadan ayyaan ittiin akkanan wanta hundumaa oofetan tapha waan adda addaa sa'aatii 24 sin gammachiisuudhaaf qophaa'etan jira maaliif hojiin kiyya maalinni oonan sini hin boonsine oonan sini hin taphachiisne oonan gadda keessanirraa sin hin dagachiisne oomaa maali hojiin kiyya kanaafuu daawwattoota kiyya Fooziyaan sin cinaa jirti sin taphachiisuudhaaf oomaa waa takka televiziyoonii minaamin sin hin barbaachisu weelli soofeetan sin caccabsee sin weellisaa tapha soofeetan tapha namni takka naan hin qixxaatu sin jedha ayyaanu sinitti himuu dandeessi jechuudha kanammoo daawwachuudhaaf Fooziyaa Entertainment jalatti daawwadha isin jedha yaa daawwattoota kiyya hedduu tokkos sin jaaladha. Egaa Fooziyaan kun akkuma agartanitti haasawa maashaallah akkuma haasawtu kanatti tabaas guddatti nama bu'aarsuudhaanis akkuma kono gizee haasawa fasirra baatee mana keessatti faadhisii ugaan isin jaazaa 24 eegahi jennee afaan walii qabachuun hin jiruun isin jaa saniifuu gaa Fooziyaan waan adda addaa Fooziyaa Entertainment irratti isiniif qabattee dhiyaachuuf waan deemtuuf jecha duraan dursitanii isii eeggachuudhaaf subscribe like share godhuu qabdanii subscribe yoo isin heddummeessitan dheeyxee gammachuudhaan qalbii gammachuutiin isiniif galakkisii waan addaa kan isiniif qopheessitee jirtu wanni isin isiniif qabattee dhiyaachuu deemtu maashaallah gaa ani mata duree isaatiin arge malee guutti narku guutti nagarre waan hedduu namatti tolu waan hedduu aartii Oromoo boonsu waan hedduu saba keenya boonsu qabattee dhufuu deemti duboo sallaaluudhaaf isin maaliin qophaa'uu qabdan subscribe fi like dhaan qophaa'uu qabdan isin jaa maaliif yoo subscribe heddummaate like yoo heddummaate nama hunda bira ga'ee akkasitti waan isin qabattee dhiyaachuu deemtu waan isin qabattee isiniif dhiyaachuu deemtu akkasitti gammachuudhaan subscribe dilasanii fi nama dilasan gizee agartee wanni san akka isin bashannansiisu abdiin qaba nan qaaneessinaa isin jaa diimaa santuqaasuma bira kutaa isii eeggachuudhaaf akkanaan isin jaagaa tulluu immoo torbee takki immoo torbee osoo hin geeyyitu isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa akkuma isiniif gallee jirru sanitti akkasiin isin jaagaa duboo tulluu eeguudhaaf isin maal godhuu qabdan subscribe
like gootanii video hunda خلالتن سن درل لالتني هدميستني سبسكرايب سنين جاga فوزيا انترتينمنت وان كما خو سدي تهب جچا تلو امو سنف قبن دياچو داف فوزيا انترتينمنت سبسكرايب انسا اكا انو يراسنتي اكا تلونو مقان معنا انسا غارا جنيت ري اكا غارا سنتي تطلاي ايغو قبان سنين جا بايتل تشمي فهمتك نو اكا نان سنين جاga كما وادا سنين گله سنتي دديريسلو تلو هنگا قبلنا دفنو بكجر تنتي نجي في فيان في سلامتان تاني إسنادك قبضو توني الراحاتين سنينجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقم خيان تمردين جرا دام سايسين قبضوغا بكجر تنتي نجي مكيني بوتو سنادك قبو إلمان رمو بوتو كيسان هيدو سنجالنا هيدو كوجنا سنكبجنا نجرات دان ودقا غاي سننجنا نوبايت داي ربين جرينيا كيسان بكجر تنتي تنغمچو تنجاللا سني فاغرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنسي بريك أمرا برو مالتاتي جلالكيتين سموكو أمبوكونا أرغتي أما هو مالتاتي أما هو مالتاتي أما هو